ايشي انا بس توك ابدي ما سو دوغاني سيرما ورا اني ونتي ادde jiraatteeti kun dhugaa jirtu garaana nyaatte baay'ee bakka sosocho'uu dhabde sanitti waa itti godhan sitti fakkaate. No, ani mootu akka waan dhukkubee maramaranii kintaaroti keessaa muraa jiraatin nu kittaanaa jiraatin nu akka akkasii fudheen. Maal jettamee ati? laa waa'een tuqaniiran fakkaatti dhugaa rabbiin Dubartiin bara amma dhiirri tokko tokko ol uttaaleetuma kan namarraa bu'uu hin jira miti yoo hungeeffatin illee aartee akkasii cibti bara waan akkasii kana wanti hin xalleeti. ati maa kana hunda maal si gootu jettiin indee Xiyyaaqee nama amma haasaarra yaada kennitaa nama ammaa waraab dubartiin takka takka amma xiqqooma tuuxee akka kormaa lukkuu yoo irraa gabbuute aartee akkasii cibti. Ha? amma laa gini anka isii suni waamaan tuqaniiran jedha asli amma dhugaa dubbatu wallaa rabbi dhugaa nu adu Maalin tuqan maalin wani namaan tuqan kun? dana dinsis jetteetti bar dinsis bar harkaanitti bar akkana jirti Suuraa jijjiiradhu waan badaa haasayaa jirtan aan jette ijoollee. Ayyee. Suuraa naa jijjiiramuu dide. Suuraa maa nama guddaa jennee salphafanne malee. Dhisi waamisha haasofna dhisi argannes waliin waan gaarii haasofna Ayyee diddiimaa taanee haasofnaa dhisi ol fakkaanne. yeroo baay'ee bareedde Dr. Astiin sa'aatiin irra seenurra ani seenu jedha bar osoo si argadhaa akkati qabdummaan beeka Eessa jirtan amma isin? jidda jirra Abbaa manaa qabdanii? hin qabnu Jaalallee hoo? hin qabnu nu barbaade daasporaa wayii Uffata wal fakkaatu maadaama isinii kennaman bitattarre. haaran bitanne malee Si ati mucattii Afrikaan daansii dannaftu takka? asli maa akka na dagatte lana garuu waggaa lama ol turre maal Amma ganaa reefsi beekee bara habiibti boontu fayyaa. jira akkameeti Nagaa maal gootare ganama laayibirra? hojiin gara galgalaati Eeshi. harumaa guyyaa dhiqoo turree rabna Amma osoo geemii taphannees immoo ol kata'in lamaan Afrikaan daansii kana ooftamu akkam? hin dannasna'ee Yalla qixaatiin meeqaani? qixaatiin 5,000 Laa sadii malee hin qabnu nuti. 5,000 naa ta'aadha doktora waliin jirra Warra guguddaa wajjiruu sadiin taphanna. doktora namni isin kabajee waan waa kennu takkaa namni waan irraan buusu meeqoya 5,000 yoo kanuu kennan taate Amma saa kana warri waa qabu hin jiru bara miskiina mana maadaamitti dhagaa malee irra diyaasbooraan hin jirtu saa. ummata warri mana doktorii jirtan koottaa taaptamnu godha deem aada nu salphisinaa kaa nu salphisinaa ummata wallaahi lazii Abdii Habibi triple kuma sadii galaa hin dandeessin Afrikaan daansii. isaan nu godhinaa kaa aada takka isaan waliin seenne kuno Wayne ummanni isaa bara uzu billahi qabsiisu taa'u godha ummata Gootota bara ijoolleen tiyya. doktori itti ma foloolle nu talchanime Qoy daansii keessa laalee itti hima malee yoo isin kaatanii isin adabamtan itti hima malee ittiin himu. ayyeeshi Mubaarak Habibi. ummata taa'u godha Taappii koraa hundi keessa namni 2,300 kun taappii koraa 3,000 bira ol tara. Yalla muuziqaa qopheeffadha bakka already mo'amtan bane. Garaan na hollataa raayu maa onneen duguduu na jetti wallaahi billaa asuma dhofan maal ta'e Akkamsi godhaara? maal beekaan taphatiseen disim jedhee duguduu na jetti onneen si kabajuu irraa na fakkaate Aniin takkaa yoo hojjiseen hin beekne uummata akkanatti hin dhagahamne. ani akkanumaan bakka Obboleewwan isin amaa wal fakkaatan. obboleewwanii miti hiriyoota garuu akkuma obboleewwaniiti Akkuma obboleewwaniiti. yaa hiriyaa darbinee jechuun
ما شاء الله تبارك الله. نعم سقالي أبا كنا فاتيها thank you anu thank you. صافي thank you. Yeroo jalqabaatiif seennee taphatu jira. Gastii isaanii Ali malee thank you. taphadheen beeku taaf godha. Mukhtar Zuzu Queen Nabako Intala Abiyo Ofsi Ule Hayu Abdi Shashe Muhammad Habibi Gilabi enu qaba Doj. Ara zum jettanii nullaa'ee naaf. Uummata dafaa haaraa uummanni kiyyaan qannasu jiranii bar maal taatan? Amerika kana firan qabdani waan akka lolaa uumaman. Abbo kaleessa tokko wayii dhufee akkanatti kuma lama wayiin akkannaa ture sadaqeessa sheer godhadhaa qofa. Itti dawwale. Biyyarra Araboonni rafaa jiraati sabdattee laabii seente. Laazim nu akkanuma seennee kolfinee taphannee baana geemiyyuu hin taphannu. Gizee hunda kootumaa nyairre. Faamilii asirra kuma sadi guutaa xiqqoonnoo fee jabaadha yalla. Koofiyaa manigaanii gaalaksii waan dandeettan kennaa go. Let's go koofiyaa takka takka kenninaan guundi kan. Saafii gargaara. Diaspora warra Riyadh Jidda Riyadh jabaadha jabaadha dafanii kana gargaara. Gaas dafaa taaf godha. Guutaa kaayina dhabna. Taaf godha amma xiqqashte ara maal taatan? Ara Fatiha Habibti thank you so much. Ara gaas All of the kabajama waliin jiramu jabaadha jabaadha xiqqoonnoo fee. Doctor. Gargaara kuma sadi guutaa. Oh. TikTokin kii takkatti aan daansii yoo taphadhe na adabamaaf akkas diduu fi miti giniin taphadhaa rakkoon qabu guyyaa kudhan fana kenna warningi amma dheengadda akkasumatti qixaatii naqattaanii taphadhe na adabee guyyaa kudhan mulu guyyaa kudhan himnarraa ka'e dheengadda jechuun. Kabiraa banatta rakkoon qabu. Na adabamaaf akkasii hayi formaatuma isaa si gaafa jechuu barbaadeeti. Formaanni daansii dhiisu ta'u bachuu. Hayya har'arraa jammarre kalaas. Amma kana dandaftee fuultakka ta'u batta qalbii takka. Seera barsi jammara akka durii saniin taphadhu bar. Formaata nutti biyyannaa formaata itti himne maal jettarree. Dhugaa keetii. Eegaa dhugama himnee bakka nutti dhuute billaa. TikTokin isii gadaan jira ta'u Gara waan jechuu barbaade kun waan itti garagalee indoon qunxaadhaan sirbaa nuti uffatuma nagaa affannee sirbinaa maaliif maa garaagarummaa isaa maali jechuu barbaadeetu maal. Bulchaa kiyya akkam nagee fayyaa. Ana gaayis godhaa. Wayne qixaa kuma shaniin Gaayis koottaa namni warri doktoraallee asitti haftamnaa godhaa maal taatan. Meeqa muuziqaatti mana dhaama dubbii dhiisa. Kuma shan hin guunne bar doktor kuma shan immoo kuma sadii jettan. Sadii jenne. maal tasawi. Jarattiin kuma sadii guutuu dhabde kuma sadii guuttanii. La ilaha illallah rasulullah. Ummata chiisaa jala jira. Dhiisa bakka ummata simmeetti irratti dansaa isaaniiti. Guutiin amma takkitti waliin taphanna ta biraa daballee. Nguunne. Guys, doktorri mokkortanii takkitti mokkorame. Jaarsota as jala jira eessan guutti hundi isii warra simmeetti irratti qorre. Taljiiwwan. Dhiirmoo shamara argite miira keessa galuu diddee mataa dhagaa gootee jedhetu malee maal kiyyatti na aarsa. Lamin. Doktora koolaa godhammata. Anka jedhu duraan doktorii yeroo nama biraa waliin seenanii mana isaati yaa'anii dhaqanii achi mana guddisa. Amma yeroo doktoriin dhufan nama 250 ture. Amma nama 40 bicha naa dabalame. Maa nama guddaa waliin jira uummata nu kabajaa maal taata adda. Doktora wajjin jirraa bar. Nama toosii dabaluu didee. Naa dabaluu didanii bar wallahi nama 250 ture yeroo isin dhuftan sa'ir ol darbuu didan. Amma meeqa ta'e? 320. Dabalee Maara 320 akkamitti dabalee alhamdulillah hin beektu ati. amma dhufan jedhaara baraan maagazinii dubbadhe kana dhufaara. Dhufnee jedhanii hoo. Siif dhufne jechuu jiran kunoo. Kaayyaa yoo ati matte malee si dhufaniire. Ayyee koottaa taaftaaf naa godha amma xiqqashtii. Doktorii bira nan saalfachiisin haadha. Abdi, thank you so much.
Dhufnee baga dhuftan nagaa. Mana. Ada bi kuma tadi gutu da ne bar ta botare kuma tadi guta ka. Kuna amma shanin ba ta donati o mama kenna. Shanin ya zratti donati o mama karetan. Ile di saddeti kana udoch. Mustafa zan kuna saddeti ile ta katak. Ile ta katak ram saddeti. Roz. Ababa. Ayo. Na fakkaate. Shanin ba ya tam. Kuma tadi gutu da ne bar. Khalid Habibi. Faria, how are you? Masuma doktoriin viidiyoo Gannoti, ya Habibti. Mara koo qabsila. Lakkuu fakkaatan suuraan keessa wal biratti. Walla. Wallaahi. Guys namni afuritti dabalama abaa takka takka. Namni afurii guys abaa takka takka. Shaashii tokkochuma daambeen xixanii uffatama wal fakkaatu bitattan. Laa ka wal fakkaatu bitan. Fakkaatu. Shurraab illee. Shurraabiin xiqqoo wal dadaa kiyya harki dheera kasii. Dabni kuma sadiin guuttanii amma jabaattanii. Eeshi kuma sadii guuta amma. Uffata wal fakkaatu uffannee taphannaa iyyuu amma yoo nu mootaniif. Surree moo? Ooma isinitti tole surreedha garuu. Ofii ammoo kenna kuma sadii guutaan jiru mana xabshii as jala jiran ulaalee. Ka wal fakkaatu surreedha Rabbi baay'ee. isin baase. Guys Kuma sadii yoo guuttanii na dabaa ol kaase. Yoo guutuu baatanillee rakkoo miti. Mubaarak thank you habibi. Dabli wal gargaaraa ishii. Nka challe nkobato ito narrache tonako ito eblo Fati thank you so much. uummata qashtaa hangini eenyu gadi nama biraa akkana moosisiistan yeroo isaan waliin seena anamaa akkas na gootan sila. Moo nama saggatu barbaadan yoo jedhee an doktoriin beekan kabajaaf zim jedhee. Ati nama argitee beeytama. Argine hayi namni haaromni si bira yoo dhufe hin deeman garas faayanii zim jedhanii jajjabeessuuf waan akkasiisan. Malee Ajajaan deeman kaadhee yemnee firee anamma haqqa isaan achi dhaqan. si eenyu si mo'atu. Ijoolleen jala ta'an horii matee taate gizee an deema achi kennaaf jedheen qofa kennan malee yoo an callisanii ta'anii si ilaalan. Isinillee maan nu jettarree nu miskiina kunoo maan nu gammachiisa. Isin laaluu feene jirullee garaa keessa tokkuma sadii guutanii ol kaafne. Akkasii. Mucattii xiqqoo hiriyaa teetii tana yeroo jalqabaatiif irra argaa jira. Kuruphee fakkaatti maashaallah tabaarakallaa. Bareeddiyaa. Meeqa bishaan fidi jedhiin. Deem lubbu bishaan fidi maqaan ka'e nun. Imaan. Eh? Imaan. Imaan. Shamarran fungan gaggabaabduun tun maqaan baay'inaan imaan baay'ata. Gabaabduu hodheertu ati. Eertudha. Maashaallah. Ijoollee isaati. Arsii. Artii naannoo kam? Arsii ani. Eh? Tikiranyamatti madha. Arsii shirka. Wallaahi. Wallaahi. Ijoolleen shirkaa gannaman baaftu akkamitti kophaa ta'aa hartane? Akkam jechu. Wallaahi. Yeroo jalqabaatti shamarran sirkaa singilii argaara. Ta'uun qabu maa. Jalaa baddee? Laala. Eh? Garam godhu. Eh? Akkam jalaa baddee teettu. Jaarsa jalaa dhokkattee tirii asitti yoo galte malee jechuun dhiirri keessan baay'eetu su'uudii jira. Su'uudiin har parsantiin 90 ijoollee sirkaati jecha maaf jedhe waan akkam ijaarsa dhabdee kophaa jirta. Wallaahi hin barbaanne ka. Maal godha jaarsaan amma isaa kanatti. Wallaahi. Wallaahi. Xareeta moo gobeessa moo gaadoo? Ani gobeessuma. Shirka Daa gobeessa magaalaa miti ijoollee baadiyaatiin beeksiftan sobin. Karaa sadiin abbaa biloosanii? Laa. Eessa garam himanni kee gobeessarra garam? Kaamboo jechaan beektaa? Eh? Kaamboo. Taamboon beeku Usmaana beekaa.
Laa kaan jechuun askuulii mana barumsa shirkaan beeyta. Waannaa mana barumsa shirkaa. Hai magala makeessa na jechuudha duwwaa lama moo? Duwwaa tokko irraan allaa waannaa beeyta. La habibti sobinati magala miti badia. Hai. Asli wallaahi so waan jiru. No, ijoolleen gobeessaa akkana miti ko. Akkam jireen. Abduyye akkam nagaa. Kakadhaa quraana qabadee kakadhaa akka sirka magaalatti hin dhalatin. Yaani eeshi kakadhu mee xayyeef. Xareetadha. Ani shirkaan dee giddimaan xayyeetan nagalchuu adda. Gooroo ishi gooroo. Laa shirkaa maashee. Ata Usmaani. Ni bira kalaas askuulii ma bira. Xiqqashoo kara baadiyyaatitti kaachi daarii. Bade dhugaara nan gubilla. Qoy ka ijoollee magaalaatti ol galcha. Ayyee. Kottu abdii ammatu maalisittu gobeessa 01 fakkaata. Ndee abdii. Abdi. Doktor salam alaikum. Waalaikum salaam. Gobeessa mucatti dummee fuula keessa ijoollee 01 fakkaatti. Ya gobeessuma. Keema kennaa olii jiru. Doktor sobaan jirtu. Garuu nafa naggattin warqa. Hin beeytaat. Qabuu dadhabneetuma gaffurree kun amma waan goonu wallaalle. Akka beekaataatu jenna. Wallaahi. Ndee abdii. Ijoollee magaalaatti dhalateen fakkaatu. Garuu bakka isiin itti dhalateen beeku qe'ee warraa garuu numaa oli xiqqooma. Okay, bakka ragaa si ba'a. Eetta wal argattare boontu ati sagureemi. Boontu noe. Kiyya shaatamanidha. Bakka buy atillee shashamane 01 sin gobeessa 01 dha. Yaa. Shashamane 01 gobeessa 01 equal to hiriyyaa lamaan kilo 10. Makraj 10 moo kilo 10 galtan amma jiddaan. Ayi safaa jedhama. Yeah? Ayi safaa. Ayyir safaa. Eewa. Nu bira galtan ijaazaa mana muqima bira. Amaara garuu. Amaara. Maaliif Oromoo dhiibsanii Amaara bira galtan? Laa yaani gorfama kireeffanneeti kaa kilaasii xiqqoodha. Dhokattanii waan barbaadan dalaguuf miila fageeffattan. Laa hin danda'amu yaasitti dhattiin namas ture waggaa 20 wayii ijoollee 5 beettee asii gibbii kabajama nama guddaati. Mana Oromooti kabajaa fidanii Amaara bira argattan. Akkasii miti sa'aatii sanitti argatuu hin dandeenye asitti manni hin argamu akka barbaadanitti beektanii uumsaniif. Kilaasii lakkitti walitti kireeffattanii? Sara wal jala raftanii jedhee? Waluma jala rafna kun algamar. Wal jala lixnee rafna. Rabbi sinaa qayyee. Maaliif Maammadoo wayii fidattanii jidduu keessan hin rafifne? In sodaanne Maammadoon sudii kun birrii namarraa eegdeedhaan. Shaanxaa eenyu isin eegare? Shaantaa balbalumatti cufnee akkasuma kilaasii keenya namni banu hin jiru kaaka biraa. Namitti yoo birrii keessan isin jalaa hattoo shaanxaa cirtee birrii shaanxaa keessa kaattan maarma keessa. Laa qulfiin harka gala ka kilaasii teennaa. Birrii kilaasii kaatanii dalagaa deemtan. Bada jazbaa waan akkatti nyaatamti yoo arbeerri teennaa takka. Namitti osoo kilaasii cabsitee shaanxaa cabsitee birrii guurattee hoo? Maal goonaree gaafa nama Eegasi gaafa rakkattan Amaara biratti nyaatame ta'ii dhufanii boo'ifam akka waan ijoollee biyyaa dhabdanii bara keessa deemtanii konkoot. Nama fuula biyyaa barbaadadhaa deeman kanatti akka kireeffadhaa bira gala bara keessa zorina. amarraa cimaa gargannu kilaasii bareedduu rakasaan. Wallaa agulii keessa jirtan rabbi sinaatiis wallaa kakadhee isinitti hima. Birrii maal qaba kunniiti? Birrii maal qabaa? Maan dalagattanii?
Indalaganna ay ko warra comment ilaaltisi ati guyyaa doktora waliin jiru akka comment natti mul'atu bara nama namnummaan hundu wonat wanti takka nama mul'ataan jiru bara nama Haafoftuun tun ayyirii barbaadataa jirti. doktora waliin taa'ee akkanatti Tiktookiin qabdu isiin. hin qabdi Maal jedha maqaan tiktookii isii follow deebisaafi. imaan jedha jalaan seeni hayo Follow si Silkiin kee iPhone yoon ta'in siin deebisu qaroon. iPhone dha keessan si tilisa. iPhoneidha? sisi mul'isi doktor itti Eh. godhu Achi kota iPhone hin qabne follow deebisuu dhiiseera. Mee ol qabi silkii kee? Silkii tana guys namni bituu fi barbaadan bitaa fi sanuuf ta turte jechuu Bakka gaafa iPhone bitatte sii deebisa. Dhugaa taataa baratti. Ee? kuna doktor deebisee ma gastigeera ol galchaani am Gasti keetira ol galchitee an follow deebisaafi? kan kee mana keetiin dhufee laaftu tokko bara dhiifama moo akkam Hin deebisaaf rakkoon qabu. asi kun ol dhufaa qoy Rabbi siin haa eegu ishii uf eegaa. Abang qabdu Akkaataan seetaappii jireenya keessanii kun naal taammaan jedhella. Baalee qabdu kun laaftu tokko barreessaa qoy Ani wayi laabii seenan yaaliin. imaan ta'e Memorii taa'u docha. doktor si jaalanna dhugaa dubbatuuf gin Rabbi siin haa jaalatu galatooma ulfaadha wallahi. Thank you. eenyaa jagina ka dubbatu irraa tolu abo Anuu baay'ee isin jaaladha. wallahi Isin lamaanu. Baay'ee isin dinqisiifadha baran. Zammuun isinitti himne. doktor gin waan isinin jechuu barbaadu isiniin ka doktoriin kabajamaan namni guddaan kuni viidiyoo yaada dhumaan poosti godhu laayikii naa gootan koomenti ma guyyaa takkatti isinirra eegee dhabee bar Komentii si barreessu? anamma guyyaa wayii akkas jedhee dubbadhee naa baguma siin barreessine yoo isaan yoo inni sii barreesse koomenti isaa fiddee caffaruu fi naan jette ijoollee Porofaayilii si kaayadhaa yoo booda gisee laayirra suuraa bareedaa na erge. ayyeshi Haa gubatan. kanatti waa wayii nuun jedha Diinota kee guutuu garaa guba suuraa bareedaa waliin kaana ergaa porofaayilii hin kaadha. ayyeshi Yaa garee lijocha አይደለም እንደ isin obboleewwan kiyyaa ilmaan kiyyaa bara. Ijoollee biyya tiyyaati. Asli follow naa deebisi. Amma ta'oora sirkaatan afaan firaa bara. tokko barreessa Sadiin abbaa biloo beeytaa imaan. Hin beekaye. Warra eessummaan kiyyaati. Maashaallah warree firaawwitee ta'u. Eellaan guutuun eessummaan kiyya sirkaan. Fira nuti ishii. Anillee heellam. Wallaahi. Wallahi. Akkasi edhaa kanaaf qalbiin na rifatti gisee si ergu fira. Durbittii ta'ittaa yuree. Ta'uun dhabnu qoyamee hin qoranna. Wal. Nu fira bakka. Yaa fira. Eessummaan qaba karaa sadii abbaa biloo sani. Kunoo sirka achi gaara gamaa san. Hin beekaye. Magaalaa Gobeessatti achi. Abbaa yaa hin beeka. Bakka gaafa warra eessummanii dhufu sii dawwala kaa. Ayyee ishii. Maal godhaa algaa baasa bilaashatti atuu hin jirta. Haaroo mata akka hin jedhin ana fuudha qabu. Amin. Maayet? Wadhee minaamin bakka aqabaabali addaa kana sii godha. Hin sodaatin. Koottatumaan. Yoo warri sii lole hoo? Haaraa warri keenya si beekanii si jaalatanii. Namni asli wallaalee hin jiru baay'ee. Durriyyee gandaa isaa nutti fidee warri siin tumu? Laalaa hin tuman. Kabajaan si taqabbalanii jiru. doktor nama isin hin beekne jira Hin beekaa wallaa. Maalitti beeka siraan namni? namni si hin beekne hin jiru bar ni hunda si beeka gara laafummaa keetiin fi nama gaarummaa keetiin si beeka namni bar innaa hayyummaa keetiin beekamtaati nama si hin beekne jira nama hayyuu akkanaa inni wallaala Akkoo. Arsii luqaa hanga mataa ittiin beekte asli. addunyaa hunda beekaa arsii jetti sila arsii Jechuun. akkasitti booksisitti hin kennine Ani baroon naa jechuun barbaadeeti. Namni fedhee iyyuu hin beeka jechuu barbaade.
Amma waliin turre waliin lollu doktora irratti. Kana hundaa kan godhaan jaalaluma keessanii doktor. Bakka suuraa bareedaa waliin kaana ergaa profaayilii isin kaadha ishee. Ishaayyee. Kooment illee isinii barreessa isin lamaanuu. Nama wajjin ijoollee maatima keessa hunda wajjin. Jaalanna. Maatima faamilii kan kee hunda wajjin si jaalanna. Si jaalannaa si kabanya mangisti. Rabbi sinaa jaalatu nagaa lola. Rabbi shorxaa isin irraa qabaayee. Amiin amiin amiin. Nagaatti. Ayyee. Si jaalanna doktor kenna. Bye. Bye. La ilaha illallah. Ijoolleen na tafaata uri deebar haasaa na qabde. Inde profaayilii isin kaadhe ijoolleen gammaddee gadi irraan duddu. Abbaa keenyatti ooyye Legaa. nagaa kooti jirtanii Fayyaa alhamdulillah. baga nagaan dhuftan sila ishee bukaan kokkas godhee mbisa himaanii Qoyaa suuraa jijjiirannaa diyaas boraa bira jirra. Ijoollee qo'a. sila maal ta'ee bagaan koo Diyaas boraa bira waan jiruuf suuraa jijjiiranna. Elu.